Dhuguman sitti gaafa maakalaayuutti nageessanii dhaqanii sa'a muraasa booda gaafa dhufanii na waamanii an rafeen jira gaafsan. Hirribu gaarii rafeen jira dhugaan sitti dubbadha. Dhufanii hindi hin raftaadha jedhanii an nan rafan jedhe. Nan rafeen nan boqote bara. Saba kootiif sababiin dubbadheef iddoo sanatti argamuun ulfinaadhaanaaf. Wanna baqatanis miti, wanna sodaatanis miti, wanna yaaddaanis miti, wanni hundumtuu fudhachuun namarra jirudha. Otoo hundumti keenya akka kana jenne sirni kun mana miliyoona meeqa qaba Oromoodhaatiif? Oromoon miliyoona 30-40 ta'u kun namoonni miliyoonni 1-2 hidhamuudhaaf murteeffameeti mana hidhaa meeqatu kana ga'uu danda'a? Rakkoon isaa nuyi kana murteeffachuu dadhabuu keenyaa fi kanatti gammachuu diduu keenyadha kan rakkina kana nurra tursee jiru.